السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. بقى جمني بقى جمدن حواس أورمو أمتا كبجما أمتا جالتما أمتا بيكما أكسما جا علمي كيسن وليس كيسن ترى ميديا حواسا يوتيوب جرمون أسبجرا أكسما اللي متدرن بيفتو ميديا نيتورك جرا channel kanaafuu gammachuu guddaatu natti dhagama maaliif waan addaa argadhee osoo hin taane anis waan danda'uun waan beekuun hawaasa koo tajaajilee hawaasa koos fayyadee ofis fayyadamuu hidhee waan qabuuf carraa kanatti fayyadamuu kootiif nan gammada. Akkasumallee hawaasni ani keessaa dhaladhe hawaasa kabajamaa, hawaasa bal'aa, hawaasa arjaa, hawaasa gara laafessa firra darbee nama biraatiifuu ta'u nama biraatiifuu gahu keessan dhaladhe. Kanaaf gammachuu guddaatu natti dhagama. Isinii nan boona akka subscribe like gochuudhaan yeroo gabaabatti monetization akka taasisan abdiin qabna. Kanarraa kaaf immoo barri 2024 anaaf gara kutannoo bara dammaqinaa bara jijjiiramaa jedhee bara karoora tokko lama jedhee daftaraa fi qalamaan ragaa qabsiiseera jechuudha. Kanaaf kanarratti gara sooshaal miidiyaa yuutuub jedhamu kanatti naas dhufuun kiyya addunyaan akkuma beekamu yeroo ammaa karaa yuutuubiitiin sooshaal miidiyaa mataa ofii miidiyaa guddaa beekamtii guddaa qabu akkasumallee madda galii ta'ee fi sagalee hawaasa muslimaa yookaan hawaasa Oromoo yookaan hawaasa Itoophiyaa akkasuma hawaasa addunyaa ta'ee beekamu waan nama gaafachiisu. Kanaafuu namni mul'ata isaa goomsuudhaaf isaa milkeessuudhaaf waan yaade waan karoorsisan gaafa hojiitti as baase haa milkaa'us haa dhiisus yaadee dhiisuurraa yaalee itti milkaa'ee yookaan yaalee dadhabina isaa irraa barachuun waan tokko. Kanaaf uummata kiyya jaalatamaa kabajamaa an rabbii gaditti abdii keessaniin inshaallah abdii keessanii fi abdii rabbiitiin yeroo gabaabaatti subscribe argachuudhaan monetization akka ta'u abdiin qaba inshaallah. Haasofni ammaan godhaa jiru kunis haasofaa seena qabeessa. Namoonni akka carraa ta'e sagalee kana dhageeffatu yeroo wayii inshaallah gaafa milkaa'ina tokko irratti kan irraa dubbannu ta'a jechuudha akka seenaatti. Kanaafin hasawa seenaa taasisaa jira. Yoo rabbi jedhee akka milkoofnu akka inshaallah bakka yaadni galma yaadni geennu abdiin qaba. Kanaafuu subscribe like share gochuudhaan akkana jajjabeessitan abdiin qaba. Anillee inshaallah waan hawaasa kiyyaa dammaqsu waan hawaasa kiyya hubachiisu barsiisu sagalee hawaasa kiyya rakkataa hawaasa kiyya sagalee hin qabneef sagalee ta'ee akkasumallee haala nageenya irratti hundaa'een sooshaal miidiyaan namoonni karaa adda addaatiin nama walitti buusuudhaan akkasumallee soba adda addaa tamsaasuudhaan fayyadamanidhaan kanarraa bilisa hawaasa kiyya tajaajiluudhaaf sagalee hawaasa kiyyaa ta'uudhaaf akka jirtu irratti hundaa'ee akkasumallee abduu koo milkeessuudhaafis qabsaan jira. Ammas qabsoo koo itti fufaa qabsoo kiyyaa sammuu kiyya keessatti uumame gara lafaatti gadi buusee akka hawaasni kiyya bal'aan irraa hubatu yookaan arguun fedhii hawwii waan qabuuf inshaallah yaada kana hawaasa kiyyatti gadi baasee agarsiisuun qaba jedhee kutannoodhaan bara 2024 gadi ba'ee jira. Akkan waliin dhaabbattan waamicha kabajaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.